Ko hin jiru waanuma argeetiin namni gidaararra yookaan girgiddaa irratti maqaa ofii barreeffata namni achi keessa jiru gaafa ol seentu naa laal ko hin jiru waanuma argeetiin namni gidaararra yookaan girgiddaa irratti maqaa ofii barreeffata namni achi keessa jiru gaafa ol seentu naa laaltee gidaara hundumaa irratti maqaa Oromoo qofatu barreeffamee argita. Saba biraan argite yookaan yoo argitee darbeeti kan nama biraa jiru malee maqaa Oromoo qofadha kan achirratti barreeffamee argita. Namni meeqaa achi keessaa Obbo Baqqalaa Garbaadhaa jireenya namummaa fi walooma Oromummaa keessatti qoonni isaan qaban qooda leencaa akka ta'e eenyu irra walii gala. Eeyyankaa waa'ee Obbo Baqqalaa Garbaa yoo dubbannu dudduubeen jireenya isaanii keessatti siyaasa dinagdee Oromoo keessatti maal fakkaata kan jedhu namoonni hedduun Oromoo bira darbees diinnis bareechee beeka. Eeyyankaa Obbo Baqqalaa Garbaadhaa hayyuu gameessa mana barumsaa irraa jalqabuudhaan ilaa hanga yuunivarsiitiitti akkasuma mootuu dhaaba siyaasaa keessatti hirmaachaa turan kaafaa dabalatee akkasuma dhimma waloomaa biyyattii keessatti dabalatee maal fakkaata kan jedhu Obbo Baqqalaa Garbaa sagantaa addaa qabannee isiniif dhiyaanna. Anis qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorroo gara foddaa madda walaabuutiin sagantaa isaarratti hirmaattanii namoonni yaada adda addaa keessaayyuu bifa barreeffamaatiin waan isinitti dhaga'ame akkasuma sirna galatoomaa jedhu namoonni hedduun gara sooshaal miidiyaatiin barreessanii jiran kanneen dabalanneetiin akkasuma mootuu yaada isin nu kennitan karaa telegiraamaatiin isaa ta'u gara miiseenjaraatiin akkasuma mootuu gara sooshaal miidiyaa tiktookitiinis inboksiidhaan yoo nu argitan yaada keessan sanfuunee waa'ee Obbo Baqqalaa Garbaadhaa dubbachuudhaaf maddi walaabuu qophiidha. Yoo kana jedhu waa'ee Obbo Baqqalaa Garbaa maafi dubbatamaa maaf faarfama jedhamu mala osoo goonni lubbuun jiru faaruun yookaan immoo irraa dubbachuun seenaa miidhagaa isaa dubbachuun hanqina waan qabnuufi Obbo Baqqalaa Garbaa har'as goota borus goota dhuguma dubbachuudhaaf boobayii adda addaa keessa jireenya isaa kan dhuunfaa dhiisee maatii isaa dhiisee saba kanaaf jiraachaa nama turan keessaa Obbo Baqqalaa Garbaadhaa hangafa. Eeyyangaa baqqeen akkuma beekamu bara wayyaanee keessattis jijjiirama fiduudhaaf mana hidhaa keessummeessaa kan darbe akkasuma baroota dhiyeenyaa keessas wareegama gurguddaa kan kafalaa turan keessaa Oromoon nama qaban keessaa Obbo Baqqalaa Garbaati. Qabsoo karaa nageenyaatti nama amanaa turan yeroo ammaa kanatti mootuu siyaasa keessaa harka baafachuu osoo hin taane qabsoo Oromoo keessaa kallattiidhaan bahuu osoo hin taane dhaaba siyaasaa Oromoo bakka bu'eetiin yeroo ammaa kana biyya keessa socho'aa jiru kaafaa keessaa bahee jira. Waa'ee kanaas namoonni adda addaa maal jedhan kan jiru gara foddaa madda walaabuutiin qabadhee isiniif dhiyaadha. Anis obboleessa keessan Falmataa Roorrooti. Warroonni immoo kallattiilee adda addaatiin yaada keessan nu erguu barbaadan ammas irra deebinee yaada keessan akka nu ergitan isiniin jedha. Asumaan nagaa koo isinitti dhaammadha. Barreeffama keessa yoo nu ergitan qilleensa oolchuudhaaf qophiidha. Eeyyangaa qophii adda har'aa kan isin qopheesse an obboleessa keessan Falmataa Roorroo gara madda walaabuu miidiyaatti ennaa ta'u qophiin keenya har'aa immoo kallattiilee adda addaa irratti qabxiilee adda addaa irratti fuulleeffatee isin biraan ga'uudhaafis dirqamnee jirra. Eeyyangaa akkuma jalqaba irratti yoo gabaaroo isin jenne dursi addunyaa kanaan nageenya wal nama gaafachiisu jechaadha. Kanaaf namoonni adda addaa kallattiilee adda addaa gara YouTube chaanaalii keenyaatiin nu jabeessaartan akkasuma warroonni maatii nuuf hin ta'in immoo maatii gara madda walaabuu YouTube chaanaaliitiin nu taasisanii jecha qophii addaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophiin addaa har'aa kan irratti fuulleeffatu Obbo Baqqalaa Garbaadhaa waa'ee keessaayyuu Oromoo waa'ee Oromiyaa oolmaa Oromoo fi Oromiyaa irratti yaadota adda addaa kallattiilee adda addaatiin kan dabarsaa turan obduu deebinee kan itti yaadannudha. Ani immoo qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorrooti gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin warroonni kallattii adda addaatiin yaada nuu kennitanii nu jajjabeessaa tan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechaatiin kallattiidhaan gara qophii keenyaatti darba. Qophii kanaan alattis qophii addaa qabadheen jira. Duula keessaayyuu dhaabbanni miti mootummaa kan ta'e Soofmar Relief Development Organization barataa Oromoodhaa kanneen harka qaleeyyii ta'anii carraa barumsaa dhaban kallattii adda addaatiin utubneetiin daftara yookaan barruulee adda addaa kallattiilee adda addaatiin akka ilmaan Oromoodhaa bitaniitiin ilmaan Oromoodhaa 10,000tti jiddu galeessaadhaan jecha barataa 10,000 bira akka dhaabbataniif yaamicha dhaabbanni Soofmar Relief Development Organization isin godhe fudhataniitiin kallattiilee adda addaatiin tumsa keessatti hirmaachaa turtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Eeyyangaa barataan Oromoodhaa yeroo ammaa kana qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee kallattiilee adda addaatiin warroonni maatii 5 qaban warroonni maatii 4 qaban yookaan 3 qaban sanii olis kan qaban jechaadha. Ilmaan isaanii barsiisuudhaaf qarshii 2,500 qarshii 1,800 hanga 3,000 kan barbaachisu ennaa ta'u
Kan immoo maatiin namoota hedduu qaban akkam ta'a kan jedhu waa wal nama gaafachiisu miti. Marreega dhaabbatee fageenya irratti kan ilaale dhaabbanni Soofmar Relief Development Organization dhimma kanarratti gadi fageenyaan hojjetaa ture hojjechaas jira. Warroonni waadaa fudhataniitiin kallattilee adda addaatiin waadaa san immoo guuttatan ammas irra deebinee galatoomaas ni jedha. Yeroo tokko isinumaafuu haamla barbaachisu waan taateef ammas irra deebinee galatoomaa wayyoomaas ni jedha. Keessaayyuu dhaabbanni kun kallattilee adda addaatiin miidhamoota keenya beelawaa gammoojjii baalee raayituu akkasuma immoo hanga booranaatitti deemuudhaan kibba jiddugaleessa Oromiyaa bira darbuudhaan keessaayyuu alaa Wallaggaatti deemee Walloon keessas deemee dhaabbata armaan dura sochii gurguddaa gataa ture keessa dhaabbata dorgomaa tokkollee hin qabne kan Arafaat Abubakariin hoogganu dhaabbata Soofmar Relief Development Organization jechuudha. Eeyyangaa waa'ee isaarraa dubbachuuf miti qabxii kiyya kan lammaffaattu isa. Itti aansuudhaan immoo guyyaa har'aa jechaadha. Akkuma argaa turretti obboleessi keenya abbaa qabeenya Oromoo kan ta'an jechaadha. Mansuur Jamal dhuguma dubbachuudhaan gara sooshaal miidiyaatiin ilmaan Oromoo wajjin kallattiilee adda addaatiin nama mari'achaa turedha. Kallattiilee adda addaatiin sooshaal miidiyaa irratti influensi gatuudhaan dargaggoonni keenya barattoonni keenya karaa barumsaatti akka jabaataniif kaardii qarshii hedduudhaan bituudhaan yeroo tokko osoo hin taane yeroo lama osoo hin taane yeroo sadii osoo hin taane gama onlaayiniitiin ijoollee keenya kanneen qilleensa bilbilatan yookaan immoo kaardii ittiin bilbilatan guutaa fi ture jechaadha. Amman tan immoo sagantaa addaa guyyaa har'aa kana qabatee hawaasi isaa gara sooshaal miidiyaatiin jiran dargaggeessa sagalee hawaasa Oromoo ta'uudhaan keessaayyuu abbaa rakkataa jedhamuudhaan maqaa masootiin beekamtummaa guddaa horate Mubaarak Musammaa wajjin dirree tiktokiitti mana isaatti sa'aatii dheeraadhaaf turtii godhamaa turetti yaadota adda addaa dabarsaa ture jechaadha. Keessaayyuu kanuma wal qabatee obboleessi keenya abbaan qabeenya Oromoo kan ta'an Jamal Mansuur barataa Oromoo barsiisuun dirqama kan jedhu akkuma dhaabbata Soofmar Relief Development Organization jechaadha. Barataa Oromoodhaaf gargaaruudhaaf barsiisuudhaaf namoonni Oromoo ta'ee fi nama ta'e qofti gahaadha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa addunyaa kanarra jiran kallattiilee adda addaatiin nu cinaa dhaabbachuu qaban jechuudha. Yaamisa dabarfachaa ture jechaadha. Kanarra dhaabbachuudhaan nutis waan hin taajjabnee fi waan hin argine kallattiidhaan kan foddaa maddoolaa miidiyaatiin isin biraan geenyu ta'a. Ani immoo qopheessa sagantichaa akkuma jalqaba irratti ibsee falmataa roorrotti maaliidha warra nu daawwachaa jiran ammas irra deebinee isinitti himuun barbaanna gara YouTube chaanaalii keenyaatiin nu hordofaa gara TikTokiitiinis nu hordofaa isin jenna irra hedduu immoo gara YouTube chaanaaliitti warroonni maatii nuuf ta'a warri maatii taatan immoo dhaqaatii viidiyoo keenya ilaalaati koomentii nu barreessaa rikomondi nu gataa isin jenna hanqinooti jiran ni fooyyessinaa kan cimina qabnu immoo daran akka cimsannuuf jechaadha of duratti hojiilee gaggaarii hojjechuudhaaf hamleen keessa murteessaa waan ta'eef walumaa galatti dhaabbata Soofmar Relief Development Organization akkasuma immoo Arafaat Abubakariin kan hoogganamu jechaadha. Akkasuma immoo Jamal Mansuur yeroo ammaa kana hojiin ajaa'ibsiisoo keessaayyuu barattoota Oromoodhaa humneessuu keessatti xiyyeeffate kun gadi ba'ee jira waan taateef bira dhaabbachuun dirqama bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Meegaa waa'ee obbo Baqqalaa Garbaatitti deebina. Baqqalaa Garbaa kun beekamu Boojjii Birmajjiitti kan dhalatan onnaa ta'u barumsa isaanii immoo afaan Ingiliffaatii fi hogbarruu Oromootiin Yuunivarsiitii Finfinnee irraa digrii jalqabaatiin ennaa eebbifaman itti aansuudhaanis jechuma Yuunivarsiitii Finfinnee irraa digrii lammaffaa afaanuma Ingiliziitiin maastarsiisaa kan hojjetan ennaa ta'u garuu immoo booda irratti paartiilee Oromoo adda addaa keessa siyaasa Oromoo kallattii adda addaatiin keessatti hirmaatanii qooda leencaa namoota taphachaa turan keessaa isaan hangafaati. Ajandaa guddaa kan ta'e yeroo ammaatti obbo Baqqalaa Garbaadhaa paartii Kaafaa Koongireesii Federaalaa Oromoo keessaa ba'uun isaaniitiin ajandaaleen gurguddoon kaanii jiran. Irra hedduun namoota 95tti kan tilmaaman obbo Baqqalaa Garbaa waa hedduu nuuf gootee jirta. Nuuf jecha rakkattee jirta. Nuuf jecha miidhamtee jirta. Akkasuma immoo kallattiilee adda addaatiin saba kanaaf jecha umrii kee kan ijoollummaatti kaasee umrii kee maatii kee wajjin rakkachaa turte jechuudha. Namoonni hedduun marsaalee odeeffannoo sooshaal miidiyaa irratti barreessanii jiran. Kanaanis hangafee namoonni adda addaas ammas immoo obbo Baqqalaa Garbaa Oromoo fi Oromiyaadhaaf akkuma dur hojjechaa jirtanitti bakkuma jirtanitti hojjedha. Hayyoota Oromoodhaa ilmaan Oromoodhaa kan duubaa dhufaa jiran jenereeshin ammaa nu leenjisaa jechuudhaan koomentii hedduun barreeffamanii jiran. Kunis ta'e sun sagantaan kun kan irratti fuulleffatu obbo Baqqalaa Garbaati. Mee taatilee gurguddaa manneen hidhaa keessatti umrii hidhaa isaanii yeroo 5-6 namoota hidhaman keessaa obbo Baqqalaa Garbaa isaan hangafaate jechaadha. Kanaan wal qabatee obbo Baqqalaa Garbaa mee maal jedha waa'ee mana hidhaa keessaa kan jedhu immoo viidiyooleen hedduun jiran jechaadha. Viidiyoolee sanii waliin ilaalaa waliin dabarsina obbo Baqqalaa Garbaa yeroo ammaa kana Ameerikaa keessatti kan argamanii fi hayyuu guddaan Oromoo qabdu nama qaama jabaa qabu jechaadha. Sammuu jabduu qabu obbo Baqqalaa Garbaati. Obbo Baqqalaa Garbaa wajjin turtii goonii qabna kallattiidhaan mee obbo Baqqalaa Garbaa dhageeffachaa ammoo walitti deebina. Ani qopheessaa sagantichaa falmataa roorrooti mee isaanumarraa waan isaan dubbatan dhageeffachaa waliin turraa turtii gaarii isiniin jenna. Kun jiru waanuma argeetiin namni gidaara yookaan girgiddaa irratti maqaa ofii barreeffata namni achi keessa jiru
Gaafa ol seentu naa laaltee gidaara hundumaa irratti maqaa Oromoo qofatu barreeffamee argita. Kan saba biraan argitu kan yoo argitee darbeeti kan namni biraa jiru. Malee maqaa Oromoo qofadha kan achirratti barreeffamee ati argitu. Namni meeqaa achi keessa akka ture hin argita. Isayyuu waan ittiin achirratti ittiin barreeffatu hin qabu. Achirratti maqaan barraa'ee argamuun immoo hagam akka inni ture fa'aa beeksisa. Maaliif yookaan mismaara wahii yookaan wayii tokko wayiiti barbaaddee ishiidhaaniiti kan achirratti barreessitu. Kun immoo guyyaa tokko lamatti torban takka lamatti kan barreeffamu miti. Turtii dhumti isaallee maqaa namoota achi keessa jiranillee wayii talaaltu manni sun manuma Oromooti. Manni hidhaa sunii kanuma Oromooti. Halkan maqaan namaa yoo waamame maqaan Oromoo iddoo waamanii dhageessaati. Guyyaallee yoo waamanii isuma argita. Namoota mana yaalaa dhaqan listisaa yoo fuutee ilaalte Oromoo qofa argita. Halkan wayita reeban, wayita iyyan, wayita isaanii darara irra ga'u kana dadhabanii yeroo isaan dudubbatan yeroo isaan sagalee adda addaa dhageessan numa dhageessa. Kun hundumtuu Oromoodhuma qofa afaanuma Oromooti. Wayyoo nan du'ee haadha koo maaloo koo akkana wayitanni jedhu kanatti dhageessa. Kanaatiif manni suni manni lubbuun Oromoo meeqa qaamni ilmaan Oromoo meeqa keessatti badee jechuudhaaf ni danda'ama. Seenaadhuma keessatti yoo akka kanatti otoo yaadatameetii gaariidha. Nama mana san keessa seenanii bahan keessaatii Marga dhaggeeffattoota keenya akkuma dhaggeeffachaa jirtan bu'aa bayii gurguddoo obbo Baqqalaa Garbaadha. Keessaayyuu mana hidhaa keessatti maaltu mana hidhaa keessa yeroo turanitti maal akka argaa turanii ajjabaa turanii viidiyoo kanarraa waa hedduu dhageessanii jirtanii waa hedduu hubattanii jirtan jechaadha. Keessaayyuu mana hidhaa keessatti yeroo turanitti galmeeleen mana hidhaa keessaayyuu yeroo mana yaalaa ittiin deeman faayila isaanii hoggaa ilaalan irra hedduun Oromoodha jedhan. Irra hedduun isaanii Oromoodha. Kuni kan mul'isu heddumminaan Oromoon hiraarsa baroota sirnoota darbanii keessatti hangamta akka Oromoon miidhamaa ture kan mul'isu jechaadha. Sanbira darbeetiin immootu halkanis guyyaas kan waaman maqaa Oromoo qofa akka ta'e jechaadha. Kuni maal mul'isa? Mannummaan mana Oromoo hanga ta'u jechaadha. Sadarkaa san ga'e kan jedhu yaadda barfatan jechaadha. Yeroo halkanis waaman Oromoodha. Guyyaas yeroo waamanii gabbaasan Oromoodha. Maqumtichi keessatti maakalaawii san keessatti waamamu maqaa Oromoo akka ta'e isaanirraa hubannee jirra. San qofaa miti. Inumaayyuu halkan illee yeroo reebichi geggeeffamu ummaatiyyaa abbaa koo aayyoo koo jedhee kan lallabatu kan booyan kan iyyan kan sagalee gurguddaa dhageessan ilmaan Oromoo kanneen afaan Oromoo dubbatan akka ta'e obbo Baqqalaa Garbaarraa hubattanii jirtanii viidiyoo kanarraa argitanii jirtan jechaadha. Kanaaf yeroo sanitti obbo Baqqalaa Garbaa reebichi isaanirra illee gahee jira jechaadha. Irra caalatti immootu reebicha ilmaan Oromoo irra halkan guyyaa irra ga'u kuni isaanirratti dhiibbaa diipireeshinii guddaa akka fidu waamamsiisu miti jechaadha. Nama afaanicha kee dubbatu nama waa'ee lammii keetii dubbataa yeroo isa reeban halkan jechaadha. Yeroo isa reeban kana ummaa koo ayyooto jedhu kana ennaa dhageessu sammuun kee maal akka ta'u of gaafachuu dandeenya tokkoon kenna jechaadha. Obbo Baqqalaa Garbaafatis kan dhageeffachaa turan kan isaan dhiphisaa ture irra guddooni kan ofii reebaman caalaa kan ofiiti miidhaman caalaa galmeen yeroo dubbisan galmeeleen mana san keessa jiran mana yaalaa kan ittiin deeman hedduun isaanii kan barreeffame maqaa Oromoo ta'uu isaa kun ammoo dhiphinna caalu ta'uu isaa obbo Baqqalaa Garbaarraa irraa hubannee jirra jechaadha. Kana qofaa miti. Manneen hidhaa san keessatti barreeffamoonni adda addaa kan jiran qubeen tokkollee afaan biraa kan jirre afaan Tigriffaatiin akka hin jirre afaan Amaaraatiin akka hin jirre afaan Oromootiin kan barreeffaman ta'uu isaa ragaalee isaanirraa dhageenye fi odeessa isaanirraa dhageeffanneen argitanii jirtanii hubattanii jirtan jechaadha. Keessaayyuu kan ittiin barreeffaman carraan ittiin waa barreessuudha. Qalamni yookaan immoo biroonkiin yookaan immoo inni afaan Amaaraatiin chookii jedhamu kuni waan hin jirreef kan ittiin barreessaa turan jechaadha. Tarii dhiiga ofii dhiigsanii akkasuma immoo waan akka bismaaraa qara adda addaatiin fayyadamuudhaan girgiddaa irratti barreessan jedhan. Kana immoo kan barreessan turtii guyyaa lama turtii torbaanii osoo hin taane turtii yeroo dheeraa ta'uu isaanii wanta biraan ragaa tokkollee hin barbaachisu. Namni turtii keessa yeroo turu sammuun isaanii kallattiilee adda addaati. Yeroo miidhamu kanatti wantoota adda addaa raawwata.
Kana keessa immoo akka galmeetti kan kaawwatu, akka ragaatti kan kaawwatu, galmeen inni dhaaba manaa irratti barreeffatu afaan Oromootiin sanuu kan carraa argatetu barreessaa jedhanii jiran jechaadha. Kana qofaa miti. Warroonni mana hidhaa kallattii adda addaatiin bakkoota adda addaatti hidhaman kanneen qaallitti kanneen maakkalaawitti hidhaman sirnoota keessaa yoo gaafa maastar pilaanii irraa jalqabee jechaadha. Hidhamaa turan ijoolleen hedduun jechaadha. Obbo Baqqalaa Garbaa wajjin namoota 21tu yuunivarsiitiilee adda addaa irraa hidhaman yaadatanii bara 2016 keessa jechaadha. Barattoota fincila kakkaasan kan jedhuun jechaadha. Fincila maastar pilaaniitiin wal qabatee jechaadha. Waa'ee maastar pilaaniitiin wal qabatees qooda gurguddaa namoota taphachaa turan keessaa Obbo Baqqalaa Garbaa nama 21 wajjin mana hidhaa seenan jechaadha. Isaan keessaa isaan hayyuu tokko jechaadha. Kanaan wal qabate ijoollee yeroo san seentes haa ta'u warri saniin dura seene irra hedduun isaanii kan gurri hin dhageenye jedha. Irra hedduun isaanii kan gurri mala'u jedha. Maaliif reebicha gurguddaa isaan irra ga'eef? Aggaammi gurguddaa isaan irratti godhamaa ture wal qabate namni fayyaa qabu ija qulqulluudhaan ba'e ilkaan qulqulluudhaan ba'e nama carraa qabudha kan jedhu yaada isaanii irraa dubbatanii jiran jechaadha. Kanaaf wareegama hangamii akka Oromoon kafalaa jiru mana hidhaa keessatti wareegama hangamii akka Oromoon keessa darbe mana hidhaa keessatti keessaayyuu sirna maastar pilaaniitiin wal qabate qeensi ciramuun gurri muramuun wantoonni adda addaa akka darbe viidiyoo dookumantarii bara 2018 tokkoof duuba deebinee ilaaluu dandeenya jechaadha. Obbo Baqqalaa Garbaa gaafa maastar pilaanii gaafa fincila diddaa gabrummaa gaafa fincila xumura gabrummaa kana keessatti shoora isaan taphachaa turan shoorota gurguddaa jechaadha. As dhiyeenya kana kafaltii gurguddaa hidhama ammaa kanaan durattiyyuu waa hedduu namoota kafalan ta'uu isaa viidiyoo sanarraa hubattan jeetii yaada. Kanaaf Obbo Baqqalaa Garbaadha dhuguma dubbachuudhaaf amman tanatti boqonnaa isaan barbaachisan namni kun dadhabanii jiranii umrii isaanii saba kanaaf kennanii jiranii kanaan wal qabate namoonni hedduunis galata guddaa nurraa qaban kan jedhu yaadda barfatanii jiranii nutis kan jechuu barbaannu kallattiilee adda addaatiin nama Oromoodhaaf hojjete kamu dhaaba fe'e keessaa jiraatu paartii fe'e keessaa jiraatu guyyaa tokko namni Oromoodhaaf dhaabbate guyyaa tokko namni Oromoodhaaf gidira adda addaa keessummeesse kallattii kamiinuu haa ta'u karaa nagayaatiinis haa ta'u kallattii kamiinuu kan godhe Oromoo fi Oromiyaadhaaf hanga ta'etti kabajaa qaba waan ta'eef ilmaan Oromoodhaa kanneen galata adda addaa galafachaa turtanii fi marsaalee odeeffannoo adda addaa irratti waa'ee Obbo Baqqalaadhaa barreessaa turtan hundumti keessanuu galatoomaa isin jenna. Eeyyen Obbo Baqqalaa Garbaattu hayyuudha. Amantaan gosaan naannawa yookaan mandaraan hawaasa irratti nama hojjetu osoo hin taane nama amantaa namaa kabajee nama siyaasa saba kamiyyuu kabajee Oromoo qofa osoo hin taane nama federaalizimitti amanan keessaa Obbo Baqqalaa Garbaa isaan hangafa jechaadha. Umrii dheeraa isaan hawwina ilmaan isaanii maatii isaanii kun bakka jedhamanitti walaa agarsiisu. Sagantaa waa'ee Obbo Baqqalaa Garbaadhaan xiyyeeffannee qopheessinee ani qopheessaa saganticha affalmataa roorrooti asumaan nagaa isinitti dhaammadha. Itti sunaan kutaan lammaffaa keessaayyuu waa'ee gargaarsa wal qabatee kanaa kan itti fufnu ta'a. Kutaan lammaffaatiin wal eeggadha. Qaamni ilmaan Oromoo meeqa keessatti badee jechuudhaaf ni danda'ama. Seenaadhuma keessatti yoo akka kanatti otoo yaadatameetii gaariidha.